nagaa keessanii baga nagaa taatan siin jecha kotta hanyaan kotta qacat goona yeroo qorraa hana baay'ee qorrachuudha egaa dubbachuuf taana anis qorra kana sababeeffachuudhaan waan sammuu koo firii na godhu akkuma argitan kana waanuma sammuu koo firii na godhu dhabee boqqolloo ribeettan jechuudha. Boqqolloo gogogaa nyaachuu warri jaallattan akaawwii isaa jechuudha. Kotta nyaanni qorra kanaa shaggaadha. Asuma sammuun kiyyallee kanatti boqate aariyyoo irraafate jedhee tanan jechuudha. Egaa kana fakkaata dhugaa dubbachuuf kotta nyaannu siin jechuu barbaade tanani. Egaa hoo aaran waan godhan nama wallaalchisaa waan hojjetan nama wallaalchisaa yeroo hundi waan barbaadan illee hojjetan homaa namatti fakkaatu. Anis mee waan mantu buhaaru wayin argadhinna naa ta'edha. Asumarraan viidiyoo siffaan haasa'a akaayii kiyya nyaachuun barbaade kotta nyaannu hojii qaqqabboona hojii nyaannaa siin jedha. Warri yaadatamni boqqolloo biyya keessanitti warri nyaatanii beektan jechuudha. Komentii nuuf barreessaa siin jedha. Akkasumas warri mana kanaaf immoo haaraa taata sabiskiraabii sheerii laayikii gochuudhaan intala teessan kana jabeessaa isiniin jedha. Akkasiidha. Kotta amma nama tokkotti illee haasa'uun barbaadu kanumatti haasa'uun barbaada amma jechuudha. Kanumatti haasa'aa jira kophaa koo jechuudha. Kophaa kiyyaan kanatti haasa'aa jira. Namatti haasa'an dubbiin dhaban waanumatti haasa'u dhabeen jechuudha. Midhaan kanatti haasa'aa jira. Midhaan gogogaa kanatti garuu amma gannas jechuudha baay'ee tokko namatti tola. Tas nama jedha jechuudha. Nyaachuun isaa. Anis kanumarraa ka'uudhaaniin akaayii qacat gochuu achumaan immoo aarii kiyyas keessa bahu haala kanaan aarii koo itti qabbaneeffachuu kan jechuudha. Aarii kiyyatti bahu kan walumaa galatti. Egaa yoo aaran waanuma aarii itti ba'an barbaadatu jechuudha. Nama tokko gaafa akka inni nama miidhasanitti miidhuu baatan waanuma nama bira jirutti aarii san ba'u waanuma nama bira jirutti qabbanaa'u jechuudha. Kanaafuu wanni hara galfiitti kan itti sammuu ofiitti boqochiisan tokko jiraachuu qaba. Yeroo hunda aariidhaan turuu nama barbaachisu. Kanaafuu yeroo hunda aariidhaan turuu waan hin barbaanneef guyyaa koo guutuu aariidhaan dabarsuu waan hin barbaanneef boqonnaa waan hin barbaadeef kana qopheeffadhe jechuudha. Kanatti haasa'uuf dhugaa dubbachuuf yoo ta'e roobas hin qorras kun immoo qorraaf shaggaadha. Baay'ee mi'aawu yeroo qorraa yeroo duumechaa yeroo roobaa boqqolloon kun baay'ee mi'aa jechuudha. Warri baadiyyaa keessattuu warra baadiyyaati warreen waan dheedhii kana jaalatu jechuudha. Kan akka shummoo akaayii boqqolloo akaawwamaa qamadii waa hedduu jira. Kanneen yeroo qorraa kakootii warri nyaachuu barbaadan warri nyaatanis nyaachuu barbaadanis warri yeroo qorraa kana siin hawwisiisu hoo jiraattan komentii keessan nuuf barreessaa isiniin jedhan laala. Kana fakkaata.
fakkaataa doktoota kiyyaa dhugaa dubbachuu waanuma aariitti qabbaneeffadhuun dhabe waanuma aariitti dabarsuun dhabe kan qopheeffachuudha. Nama gaafata humna nama gaafata ilkaan jajjabaata qabaachuu qabdu jechuudha. Ilkaan kan ittiin nyaatan ilkaan sirriitti daakuu qabaannaan amaanuu isin rakkisu kun yeroo tokkoon daakuu hin dandeessu. Isin hin jennaa viidiyoon kiyya ammaaf qopheeffadhe kanuma fakkaataa. Viidiyoo biraatiin immoo walitti deebinaa. Naaf turaa isin jala nagaadhanii galatoomaa ulfaadhaa waan hundaafuu warri na faana jirtanis warri na faana hin jirres hundi keessanuu anaaf qixa isin jaaladha isin kabajaa isin jedha na faana turuu keessanii fi galatoomaa ulfaadhaa isin jedha.